Har'a yeroo jalqabaa biyya Arabaa deemee birriin yeroo jalqaba sanaatiif hojjedhee maal akkan ittiin godhin isinitti agarsiisuu bakka kana. Isin fidaati jira jechuudha. Birri yeroo duraa hojjetan suni akka har'aa kana miti. Yeroo sanatti ani aga waggaa 4-5 bilaak maarketii hin beekun ture. Haa ta'u malee bilaak maarketiin booda kana dhufe birrimti waggaa 3-4-5 jaammoo yeroo sana faayidaa hin qabu jechuudha. Garuu qaala'insi jireenyaas akka ammaa kana miti. Haa ta'u malee shuma walirra buusee walitti qabe sana maal akkan ittiin bitee maal akka jiru eessa akka jiruu fi maal akka fakkaatu ofii kootiyyuu yeroo jalqabaatiifin gara kana dhufee dhugaaf soba ta'uusaa mirkaneeffachuuf akka kanaatti siistarii fi maazarii wajjiniin deemaa jira jechuudha. Kun iddoo mana keenyaa osoo hin taane bakka biraa fi ganda biraa keessadha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii nuti jirra galata waaqa. Jidduu kana babbadeera yaa karaarra kan deemu isa kan deemu hundumaa isinitti himeen ture. Sanarraa kan ka'ee viidiyoo hojjechuu waraabuun natti hin mijanne akkasumas immoo bakka deeman hundaa viidiyoo waraabuuni haala nageenya wal qabatee uummanni jiila waliirra waan qabuudhaaf namatti hin tamacha'u. Haga waraabe immoo simbiraan hin qaqqabsiisaa. Pilees viidiyoo kuni namoonni simbira qaqqabee laayik sheer gochaa asxaaba istaatii keessan koomentii irratti waan jettan jechuu dandeessu. Akkasuma haaraa taatan immoo sabiskiraabii gootanii gara maatii keenyaatti dabalamtan isin jaallannaa isin simannaa jechaatii kallattiimaan gara viidiyoo kanaattiin isin darbaa. Eessa deemtu kuni eessadha? Baay'ee namatti tola. Arongaadee lafti isaa bareedaa, namni isaas bareedaa, biyyi isaas jaalala jecha garuma viidiyoo sanaatti isin dabarsa tokko lamaan isinitti himaa sirriitti dhaggeeffadha. Yaa waga ta'e isinitti himaati. Bakki kuni Gudayyaa Beelaati jechuudha. Ani bakki dhaloota koo Gudayyaa Beelaa osoo hin taane kan keenya ol gora gara Shaambooti. Kunis immoo biyyuma keenya ta'ee Gudayyaa Beelaa keessadha. Achis immoo maaltu jiraaf deemte yoo naan jettan ta'ee isinitti himee jira. Viidiyoos immoo aganaa danda'amee isiniif waraabiitiin ture bakka majanne uumamaa gochuu hin danda'uuti. As kan ammoo isaa obboleessa keenya hangafaa kan akka abbaatti bakka abbaa bu'ee nu guddisee obboleessa qabna kan jennu tokkotu jira jechuudha. Inni hojiidhaan bakka biraa jira. Kana jiru immoo haadha manaa isaaf ijoollee isaa turanii ammas immoo hin deessee akka carraa ta'ee ani carraa kana argadhe ragaa ijoollee ishee warra duraan deesse ijoollee sadii kan qabanii hin argines yeroo isheen deessee guddachuuma isaaniitiin arge as arfaffaadhatti immoo qaqqabadheetiin jira. Waaqayyo saalan hundumaa keessatti nu gargaaree waa wayi qabira nu dabarsee maatii koo jidduutti na agarsiise baay'ee galateeffachaa. Kan biraa bijaama uffattee jirtu kunis siistarii kooti. Anaaf ishee jidduu dhiira tokkotu jira jechuudha. Yaa yeroo baay'ee waa'ee korraalee haasa'uun jaalladhu neen akkasii jechuudha. Kanan qaba sanan qabanaa noormaalii viidiyoo hojjetamuu qabuun hojjedha. Kun biraas immoo anuma keenyadha. Amma isa deemna seetanii bishaan baambaatu gibbii keessaa badee bakka biraa jirannaan achi deemna. Achi yeroo as deebinus immoo bakka deemnutu jira. Obsaan viidiyoo keenya dhaggeeffadha. Dhaasin hin janna amma isaanii seenanii bishaan waraabuu jaarkaanitti waraabuu seenanii ani immoo bakka kanaa qofaa mokochiin seenaa dheetiin dhaabbadha. Ababaan baay'ee tokko namatti tolaa. Biyyi isaa namni isaa jaalalaa hin urgaa bokkaan roobeera waan ta'eef wanti hundumtuu lalisee misee baay'ee tokko namatti tola. Yaa biyyi kun egaa daaspooraa baay'ee tokko mijatee dheeyyaadha. Maaliif yoo jettan hin qorru qilleensi isaa namatti tola. Ani wanti hundumaa keessaan rakkisoo jiraate qorradha. Qorra haga amma dandamachuu hin dandeenye. Harree moo baay'een jaalladhan. Egaa wasitti isin kofalchiisee waan isin jettaan isinumatu beeka. Harree baay'een jaalladha. Biyya keenya immoo baddaa waan ta'eef harreen akkas maraa miti. Keessumaa ilmoo harree suura kaaseen bilbila keessaan qabachuudha. Kan yeroo dheeraa bilbila keessa turte. Nan jaalla'a harree. Innaa harreen kun immoo wadalarree gibbii keessaa beekunas kana funaannaa taa'itichaatiin akkana keessa hin keenye immoo isa booda bishaan waraabanii bahanii kan bishaan waraabbatanii bahanii mana hojii qabneedhanii deebi'anii maazariinis immoo dhuftee jirti jechuudha. Bakka deessuu sanaa dhufteerti. Siistariinis immoo naqamtee dhufte. Isheen naqamtee baratti kunoo isheen kunii siistarii kooti kushii nama keessaa waamee fidee isheen akkas deemnu yoo quban qabdu. Biddeen tolchuudhaaf isheetii qoraan gorogoruu jalqabu. Asiitii egaa magaalaa kana keessa akkasuma istoofii waan fayyadaman miti qoraan itti tolchu biddeen. Isheen biddeen tolchuuf jetteetti ani immoo deemnee fidee dhufe. Amma akkasitti
maazirii wajjiniitiin haasaa maal jechaa deemna. Haati manaa isheen deesse suni mucatti ishee harka sisteerii qabattee deemtu kanarrattidha kan isheen deesse. Ijoollee isaanii jechuudha waliin faana deemanii. Kun egaa kuni eessa yoo jettan naannoon isaa naannoo mana murtii Filafiitii magaalaa Biilaa keessaa bukkee gabaa Dafinoo jechuudha. Gabaan Biilaa ijoolleen birrii gudayyaa Biilaa warri Biilaa beektan beektu gabaan Biilaa gabaa bakka lama qabaadhaan yeroo bakka tokkoon beeka. Gabaa kamisaa gaafa kamisaa gararraadhaa Dafinoo immoo asiidhaan. Safara kanaa maal qabdaa maaliif deemtaree yoo naan jettanii yaa'u haqa keessan namatti kennitanii yeroo ammaa kana haqa namaarratti kan amanamii nan fayyadu bu'aanaaf hin qabu laga nan ceesisu qabaadhes dhabes kanuma kunaa wayyaa kan jedhu nama muraasadha. Ani immoo yeroo jalqabaatii fi maallaqanii ergaa ture. Akkuma jalqabaarratti dubbachuu yaale yeroo sana birriin akka ammaa kana miti bilaak maarkeetiinis hin jiru. Anis immoo nama saantiima qabatu saantiimnis maaliif akka fayyadu karooran qabu bakka. Yeroo sanatti jechuudha adeemsa keessa guddinni dhufaa yaanni namaa galaa dhufaa turee buleetiin gara tokko lama jechuu jalqabe malee yeroo sanatti homaanatti hin fakkaatu. Yaa isheen hojjedhu immoo isa Biraaziil isiniin jedhu kanattidha kan erguun ture. Inni immoo ani Dubaay deemee hin deebine achumarraan hin tutture bubbulee. Yaa'u yeroo sanatti waan irraan oolchitu jira maallaqa sana naan jedhee ture. Waan harka namaarra hin geenye tokko immoo qaba jedhanii abdachuuni zeeroodha. Anis immoo naagootii taanaaf hin goone eessa jira gamas hin jiran jennii agammaa obsee yoo jiraate nan qaqqabaa isayyuun dhaquu fayyaa ta'anii galuun waan tokko jechuun of amansiise ture. Achi adeemsa keessa akkam akka ture karoorri koo gara biraatti yookaan viidiyoon koo gara biraatti akkasiin jalaa hin gorre gabaabumatti wantan dura isatti erge maal akka inni ittiin naaf godhee na eege isa ilaaluu deemaa jira jechuudha. Dura deemee ilaaleera garuu beekaman deemaa jira isa wajjin durachi turre gallee. Natti agarsiisee haala jiru na hubachiisee na mariisisee maal jedhee tochi deemnee turre. Amma immoo beekama galgala keessa qilleensa fudhachaa haadha ofii faana odeessaa maal jecha haasaameen dhumu sila hin beektu mitiiree ani mana isheellee naannoo mana maazerii sababa nafeef isinitti himeen ture viidiyoo kanaan dura hojjechaa ture keessatti. Kunoo ijoolleen isaan kana jechuudha ijoollee saasadanii owwaarama keessa gangalachaa oqqema keessa gangalachaa nurra deemutu argitanii viidiyoo waraabne malee jechuudha. እና baay'ee tokko namatti tola ijoollee faana akka safara keessaa akkasitti arungaadii bakka bareedaa kana deemuun kan hidhisin ittiin immoo kan kaameraarraan alaa kan lafa ammoo baay'ee tokko bareeda. Innaa gaayis bakka deemaa jirru kana ga'uudhaa fi hulitti kanarraa as rakkoo deemaa jirra. Anan waaqayyoo maatiidhaanis walitti nan buusni meeqan meeqatu gaa'ela isaa dhabee meeqan meeqatu maatii isaa dhabee meeqan meeqatu obbolaa isaa dhabee saantimni seexanadha. Namoota baay'ee firoota baay'ee hiriyoota baay'ee wajjin wal nama dhabsiisti. Garuu gargaarsi waaqayyoo namaa baay'atee fayyaa qabaatan jennaan biyya ofii keessatti numa hojjetu. Garuu biyya sana keessa taa'anii akkas ta'anii gidiraa meeqa sana arganii as deebi'anii immoo bu'aa ofii parsantii tokkollee gaafa arguus dhabanii agam akka namatti dhaga'amu agam akka nama madeessu agam akka nama cabsu isa argitu beekachuudha. Kanarraa yaada keessan koomentii keessan ilaalee baay'ee isaa isinitti himuu nan danda'a. Baay'ee isaa jechuudha achii booda'uu maallaqa akkam gootee reetti erguu dhiiste moo maaltu ta'ee akkam gochuu wayyaa qabachuu wayyamoo maatiitti erguu wayyamoo wayittiin bitachuu wayyamoo kan jedhu yoo jettan waan keessa darbiraanii isiniif yaada qooduu isinan danda'a jechuudha. Yaa naannoo sana gahaa jirra viidiyoon akka isinitti dheerannis immoo nan barbaada. Gaggabaabsee daqiiqaa 7-8 kan hin caalledha. Kan inni keessatti ergaa koo dabarfachuuti barbaadu. Amma kana bakka sanatti gadi goruudhaa fi maaltu achi jira woonaan jettanii lafa seera qabeessa kaartaa qabu. Yeroo sana gatii gadi bu'aatiin kan bitame amma immoo gatii guddaatti kan abdatamu. Kaartaan kan harka isaatii jiru jechuudha kan inni bakka kana naaf kaa'ee jiru tokko jedhee kanan jalqabudha. Kan biraas immoo qabaachuus dhiisuus danda'a. Isa gara fuulduraatti itti deemna. Yaa'u kun
kan keetii bakka kanaan akkas godheedhee anaatti natti agarsiisuunsa amma anaaf kennii amma wanti sun kaashii ta'ee harka kootti galeetti hidhachuudha kananii abdadhuu fi yaadu kunoo as kana bakka kanaa gadi gorree as kana lafatu jira qorqorroo xiqqishuu sana irra buusee lafni as kana lafa kaarii meetira 200 yaa lafti rubitama akkasuma kana fakkaata as kana dhufne jechuudha. Viidiyoon an xumuraa isinitti hin dheeressu. Kana maal goota reewnaan jettanii ani bakki nan jiraadhu bakka biraa asis immoo bakka biraadha waan ta'eef asirratti ijaaruudhaaf karoora hin qabu. Garuu gurguree lafa kana gurguree maallaqa isaa gara biraarra oolchachuudhaaf karoora koo xumuree jira jechuudha. Yoo waaqni gargaaree isas immoo fuulduratti isinitti hima. Bu'aan biyya rabaa dafqi biyya rabaa. Rakkinni biyya rabaa eessa jirti eessa buutee kan jedhamu keessattuu wanta yeroo jalqaba dhaqan namarra gahu sun yoomillee taanaan aga gaafa du'anii lafatti dabalamaniitti nama keessa hin badu jechuudha. Beettuma dheeressinoo innaa kanaafini maaziriin duraanis beetti ageesseetti kun kan waggaa 7 olitti tureera jechuudha. Kun erga bitameeru sana gatii gadhaanaan bitame amma garuu magaalli karaarradha waan ta'eefuu magaalli babal'achaa fataa janaa jechaa jirti. Baay'ee abdii kan qabudha. Warri bitachuu barbaadan gaawwiidha. Lafa kaartaa mataasaa qabu jechuudha. Bitachuu dandeessuu isinitti gurgurraa warri gara magaalaa biilaa keessa jirtanii jechuufi yaa waan asitti mana ijaarree lafuma qabuudhaaf qorqorroo xiqqoo irra beexxalli jedhee jira. Innaa lafuma isaatu jira karoora sitti ijaaruu waan hin qabaannii fi ammoo viidiyoon akka isinitti hin dheeranne achiin booda teenyee haasofnee maal jenne jidduutti bilbilinatti bilbilamaa argitanii miidhaas akkatti bareedu hundi isaa gurgurameeras kun jechuudha. Gurgurameera yeroo isiniin jedhu abbaa qaba bitee bitee kaawwateera namni kan irratti ijaaraa jirus immoo jira. Yaa daandii guddaan gararraarraan dhufaa jira jechuudha fuulduratti. Bakki kun bakka hin argamne bakka baay'ee bareedaa fi mijataa gajallaansaas dachaadha. Innaa kana fakkaataa birrii yeroo jalqabaa biyya rabaati hojjedhee walitti qabee as kana bu'ee jira. Kootu bakka inni bu'e ilaalee jedhanii jira kanaatti na fidaniitu jiru jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoon guyyaa har'aa viidiyoo biraatiin nagaan deebi'ee dhufutti yaa shanku siistariidha isiniin jedheera maazarii wajjin teenyeetu haasofnaa isa booda imala keenya gara biyya keenyaatti goona bakka kanaa kaane isas immoo viidiyoo biraanis jira waan ta'eef isin biraan qaqqabsiisuu danda'a laayik sheerii gochaatii asaaba istaayitii keessan maallaqni yoo namni namaa qabe moo yoo akkaawuntii ofirra galchataa moo yoo walitti qabatan moo yoo maal ta'e wayyaa kan jedhus immoo yaada keessan walii keessaniifis sanaanis akka gaaffittidha yoo ta'e na gaafachuutii dandeessu. Anatti baay'ee tokko natti tolee baay'ee tokko hin gammade waaqayyo karaa hundumaatiin na gargaaree isiniin jechuutii barbaadeeni yaa keessattis immoo namni nama barbaachisa yoo kana ta'us immoo baate namni karoora qabu namni ofii koof boruu koof jedhu waan baay'ee godhachuutii danda'a. Lafa iddoo biraatiis immoo biteen jira garuu egaa wixxiidha isa immoo akkuma ta'u ta'ee walumaan isa sin gurgurattaa naan jedhee jira jechuudha obboleessi koo kuni. Walumaa galasaatti birriin alaa oofuu abbaa jabaateetu qabate waan ta'e irra yoo oolfatan malee baay'ee tokko rakkisaadha. Hamaadha jechuudha waan isaanitti godhanii namatti kennan hin beekamu hin barakatu. Hin ulfaata baay'ee isinitti odeessuu kanatu jira. Kana lafa waggaa 7 dura bitame ilaalcha dhufeen kun bakka kana jira. Gatiin lafni sun irratti sanatti hin bitame baay'ee xiqqoodha. Har'a garuu lafni kunii sinumti tilmaamame kun ijoollee babbareedduun kun kan isaaniidha hin kufte baay'ee tokko kolfinas kanatti dhiis jennaan didde hadaa wala funaantii durba lamaa fi dhiira tokko qabu isarratti immoo dabaltee jirti sayyuunii jechuudha. Anaaf sayyuudha miti
Kana fakkaataa yaada keessan nan eega. Baddeettanii kan manni please subscribe godhaa, laayikii, sheerii godhaa gara namoota birootti dabarsa. Yaada keessanis immoo nuuf qoqqoodaa isiniin jennaa vidiyoo biraatiin agaa deebinee dhufnutti bakka jirtanitti fayyaa nagaa ta'a. Gaarii isiniin darbiin amtuu isin argin isinis immoo milkaa jechaatii baay'ee.